Haadha manaa kee duuteef Rabbiin dhiifama godhu. Isinillee du'aa inaaf godhaa fi kanin akka haaleffadhu Mubaarak Musammaati. Haadha manaa kiyya lubbuu lamaan duute summiidhaan duuteef gargaarsan ta'u reenfaa afurtu jira jedhee kan na dide gaafa duraa qellee irratti itti madda jedhus uummata Wallaggaa hin jirtanuu jedhe. Wallagga Oromoo miti. Ati bu'aan jirtu naan jette. Yoo himanna qabu intala lubbuu lamaan duuteef hin birmattu Rabbiin aangoo keerraa si haa darbatu. Aangoo keerraa Rabbiin si haa mulqu. Mana kee haa galu mana koo gale. Mucaan yoo boo'uu dhiise jedhe intala Oromooti miti kan nama gargaartu uummata gaafa dhummatatti sitti siqu simmoo aangoo keerraa si haa mulqu. Kana kan hin jedhu haadha manaa kiyyaaf raamata naa kadhaa jaallatamtuu kabajamtuu. Mirmaraan adda baasutti hundumtoota jecha darbachuu dhiise akka kiyyaatti. Ani gaariidha. Ani obboleetti koo taatus cubbuu keessa galuun barbaadu mirmaraan haqashii haa baasu. Mubee qoy inni biraan immoo engaddoo achitti dhiisee deeme yeroo lakki ambulaansii waamna jedhanoo dhiisee deeme amma maaninni reeffan gasha jedhee karatu dhaqee mucaa kiyyaatiif haadhi manaa adda ba'anii jiru. Lama mucaan kun mucaa ji'a sadii fakkaata laayivii irratti amma haasaa ture dhagaan tureeti. Akkamittiin argeen akkamitti reeffatti argisiisanii. Mana qorichaa isaattis dhaqee argeen kanas addunuu baasimuu beekaa fadhooti. Obboleettii koo inni barbaadaa jiru kunoo dhugaa dubbachuu innis Oromoodha uummanni as jala dhaggeeffataa jirus Oromoodha intalli duutes Oromoodha. Wannan jedhuan inni amma maal na himataa jira hin galchu jedhee jedhaa jira. Eeyyee amma haqni sii bahutti hin galchu ammas taanaan jechuudha. Ana ciniinu dhiisiiti obboleessoo. Ana takka dhiisiiti. Anu waan barbaadu godha. Amma hanga guyyaa kudha ta'u ga'e galtee irratti maal jette ani la Mubaarak dhageessa. Hanga guyyaa kudha ta'u urjiin kun hojjetti dhufees garanaani hin danda'u jenne uummata irrattis hin danda'u jenne. Waa'ee mucaa hin danda'u jenne. Ammas taanaan hin galchu. Hin galchu waa'ee galchuu dubbataan jiru ammas. Hin galchu mirga kooti kun. Hin galchu. Waa'ee galchuu dubbataan jiru. Haqa mucaa baafna. Nama raamara itti tama hin manan keessa hin jiru waa'ee fayyaa irratti malee. Waa'ee reenfaa irratti hojjetaa hin jiranii jette. Nama raamaraadhaaf diddeema gaafa turaanidha. Sakaan immoo sakaan maraaramtee naani warra gibbii sana keessa jiru guutuu warra gibbii sana keessa walitti nu hariiroonni yaani. Akka shakkamtu taateetta seeratti dhiyaachuudhaaf qophaa'a. Abu Daawud mararsiisanii amma garuu gaaffii obboleettii keenya si gaafatte haasaa waa'ee kootii dhiisi ana keessaa baasi kanas akkuma viidiyoon irratti. Biraana faaraa maasila dudduuba nafan jedhe dudduuba nafaara nan baqataara. Qoy mucaan akka jette amma nana faara Abu Daawud wajjin amma raqee tan ilaalee tan achirraa deebi'ee dhufe nam dhaqee. Birqeen akkasiin jette dhagai birqeen akkasiin jette gaafa sana akkamitti bartee akka la gaafa ijoolleen ambulaansii waamnaa mana kimiyyaa dhattu siin jedhanu maaliifi qoy amma dhufutti jette mucaan absii keessa jirtu obboleettii keenya siin jedhaa jiru kun obbolaatii gaafate deebisiif haasaa koodhiisiiti. Ruin keessa jira. Oromoo kan nageessa nama asiifan kenna. Inna aminna ku ruin keessa jira jedhi gaafadhu. Inna aminna ku ruin keessa jira jedhiiti. Sawwaaqni Oromoon nageesse gaafadhu. Inna nagee jedhu sawwaaqicha inna nagee jedhu. Amma tufana hojiitii kaatee sibiila keessatti maaliif eegame? Obboloota lama wajjiniin fudhattee deemteen warra obboloota keetii duwwaa obboloota kee yoo an akkamiin godha jettee ishee nama lubbuu keessa jirtu lubbuun itti dhuftee jirtu utuu lubbuun keessa jirtu dhiifte deemte. Kan ammoo maammiin ragaadha. Maammii waa miti mube gaafadhuun utuu lubbuun keessa jiru dhiise deeme. Lubbuun keessa jiru maammii gaafadhu sawwaaqu turii taasise kenna. Inna amin nagee jedhu lubbuun keessa jira dhiise bahe. Kan achi dawwalchiisee jechuudha. Lubbuun keessa jiru dhiifte deemte. Amma maaliif reefu barbaachise? Dhuguma tuu seedaa yaaddeetu ta'eeti maaliif gaafa sana wajjiniin harka kee qabsiiftee shurxaatitti dawwalte sun akkamittiin beektiin amma maqaa ishee maalitti beeku poolisooti maalitti maqaa ishee beeku utuu dhuguma isheedhaa yaaddee amma reeffa jibbirrii jettee walitti qabuudhaatiif karoorfattu kana otoo lubbuun keessa jiru maaliif bira ta'e sawwaaqni Oromoodha sanas hin gaafatan jira sawwaaqni Oromoodha kijibina kijiba miti bar maammee mucaa arsiiti bar inni Oromoodhaan gaafa sana maaliifitu yerootti sana poolisiitti dawwalte miti shaantaadhaa fi obboloota kee yerootti baafatte jettu gaafa sana siin jedheeman gaafa sawwaaqi sun dhufee si fuudhee ati manatti galtee jettu maaliifitu achuma teessee poolisiitti dawwalte bilbila ishee biratti dhiifte deemte sana maaliif ofii keetii wajjin harkaan qabsiifne poolisoota kala mootummaadhaan hin maraamaranii fuudhan du'aa dinaadaadha sana mootummaan fuudheedha sana mootummaan fuudheedha janaasaadhuma sana maaliif lama naasayin lubbuun keessa jiruuti
utuu lubbuun keessa jiruuti gaafa Itu kan gargara ya darat no hin ben amma utu atakkana taatu maaf akkana ta'e. ilaa dhaggeeffadhatu wanti itti beekuu qabdu amma immoo reefu kan ishee ta'u akkamitti beektee natu eessi jirtiin tallaa kamii keessatti hidhatte argitee mucaan kiyya cajee sadii fakkaata jettee haasoftaan eenyuutu sitti argisiise biyyi seera qabduudha bar akka eenyu waan itti taateefitu sitti argisiisuun akkamitti sitti argisiisaniin sobdee ati jettee ajjettee miliquun hin taatuun intala sanaa wajjiniin ati seeratti nu dhiyaachuu qabduun haqa namaa wanti sin balleessaniif hin jiru akka isin nama achi keessatti azabdaniitiif wanti tokko akka ittiin hin haftanii arragaa wajjin kan hin jedhu arragaa wajjin kan hin mara keessa ragaan kana caalmina isaa sitti ba'a maal ragaan isaa sitti ba'a gaafa sana utuu namni si kadhatu miti kan itti dhiiftee baateen rabbii kee sodaachuu dhiifte kijibeetan dhaqee ilaalee faartiin jedhe akkamitti kijibeetan dhaqee ilaalee faartiin jedhe reeffi ishee ta'u akkamitti beektare gaafa sana maqaan see mucaan kun Samiraa jedhamti dhalattoo akkasiiti iddoo akkasiiti jettee waraqata wayii biratti barreessite moo poolisooti akkamittiin itu amiin haadhi manaan kee ishee kana isheen haadhi mudaasin jedhanii eessa sitti argisiisaniin dubbii soba afuufta maleessa bar biyya arabaati kun namni tokko gaafa du'uuni yoo inni maqaan isaa wanti isaa namni bira jiraate poolisootatti hime malee akkamitti poolisooti beekuun eenyu akka isheen taate maalitti beekuun yookaan fuutanii iyyuu Abu Daawud jedhamu achumaan Abu Daawud haasaa jechuudha shaanii waliin naaduu waan haasa'ineeti Abu Daawud naqanii ilaaleera mucichi ilaaleera jedheetu baarkira gama namichaan qaba haa gaafatu dhaqeera jedhee Abu Daawuditti dawwalanii namichi urdiin keessa bira gibaate shaanii waliin qorqor jedhaa jechuudha jaartiin kun jechuudha haasaan taane akkana ittiin afaan hin baninnatti afaan hin banin duwwaa otuu dhugaan akkamitti akkana ta'e qayyarameera jettee waan obbolaadha afaan hin banin jedhame jalqaba kabaja bari anaa miti ijoolleen sigalee obbolaa dhiigaati afaan hin banin dubartii aan hin jedhamu immoo kabajaan haase haqa warra keetii baafamaa miti yoo maaluu siin jedhame haqni si abahu maaliif afaan hin banin dubartii aan jettaa jalqaba kabaja bari aminu a'uuzu billah Yaadannoo dubbadhu yeroo baay'ee muutii irraa fudhachaa turte. Galatooma amiin maaliif inni garuu kan reenfaa galuu qofa irratti xiyyeeffate maaliif haqa mucaa baasuu irratti hin xiyyeeffanne? Mukaan inni nama haadha manaan jalaa duute miti nama sareen jalaa duute hin fakkaatu bara.